بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنتين إسلاما آدا عرباتي إسلام من سبون ما عربا للي سلوفه أفان سرنا إبادة وانتون أمنتي إسلامة تررأن آدا عرب الراك أبسي فمي لقوم دبين كنا كسجرا قافي كنا namoota musliman tahin hedduun musliimoota qalbiin isaanii iimaanaan hin jabaatin sammuun isaanii beekumsaan hin cimin burjaajessuudhaaf gadi dhiisan keessaa tokko. Akkasuma nama amantii islaamaa keessa taa'ee sababa kitaaban falaasama adda addaa dubbisan wacaa bitaa mirgaa itti bubbisuu hanqina iimaanaa fi beekumsaaf muuxannoo dhabuu isaarraa kan ka'e gaafii kan akka sammuu isaa keessatti uumamu kan godhuudha. Gaafii kana deebii isaa osoo kennin dura amantiin har'aa akka qorannoon addunyaa himutti amantii gara 4,000 fi gariin qorannoo 10,000tti ol siisu addunyaa tana gubbaa jira. Amantiin akka ulamaan islaamaa lafa kaa'anitti amantii lamatti adda baasan. Diinuun ardii amantiiwwan ardi irratti kireet ta'an lafarratti uumaman ilaalcha namaatiin aadaa keessaa duudhaa keessaa gara amantaa jijjiiramaa dhufanii fi kan namoota duraan akka malee saba san keessatti yookiin biyya lammii san keessatti akka malee qaddafamu qulqulleeffamee ilaaluurraa adeemsa keessa amantiin isirraa uumame waliigalatti amantii lafarratti hojjetamee fi diinuun samaawii amantii sabirraa dhufe ka rabbiin walitti hariiroo qabu rabbiin jaallatee karaa ergamtoota malaa'ikaatiin ergamtoota ilma namaatti geessee ergamtoonni ilma namaa ammoo addunyaa guututti akka geessan kan godheedha. Amantiin tokko gabaabinaan dhugaa ta'uuf yookiin amantii dhugaan ta'in ta'uuf wanni adda baasanii waa afuri. Inni jalqabaa moggaasa maqaa isaati. Amantiin kamuu maqaa of danda'e qaba. Maqaan amanticha kanaa maqaa lafaa, maqaa namaa, maqaa sabaa, lammii, gaara wahii, laga yookiin waan taatee wahiitii walii hidhatu yoo ta'e amantiin sun amantii dhugaatii miti. Amantiin dhugaa maqaa namaatii walii hariiroon qabu. Gaara yookiin lafa yookiin nafa wahiitii walii hariiroon qabu. Amantiin dhugaa moggaasa rabbiin amanticha sanii kenne ta'uu qaba. Amantiiwwan addunyaarra jiran 4,000 irraa haga 10,000 amantii xixiqqaa fi gurguddaa jedhanii warroonni qorannoo lafa kaa'an keessaa amantiin maqaan isaa namatti lafatti biyya tokkotti hin rarraane amantii islaamaa qofa. Islaama taaneef jedhaan jirru ragaa qabatamaa lafa jiruuf dubbanne. Kiristaanee fudhattee jecha Kiristoos irraa fottoqe. Amantii boodaa yookiin buudaa jedhanii buudizimii jedhan guutamaa budihamirraa akka uumame beekamaadha. Amantii majuusaa ta'e amantiiwwan addunyaarra jiran hundi warroota amantii sankireet godhan yookiin ilaalcha isaan fidan yookiin naannoo amantiin sun itti hojjetamee maqaan sun itti kennama. Garuu amantiin islaamaa maqaa lafaati miti, maqaa namaati miti. Kanaafuu hariiroo dachee hin qabu. Hariiroo lafaa, hariiroo namaa hin qabu jechuudha. Amantiin dhugaa ta'uun tokko moggaasa isaati. Isa lammaffaati. Amantiin tokko dhugaa ta'uudhaaf amantii bara tokko barri inni itti uumame, barri inni itti argame jiru ta'uu qabu. Maal jechuudha? Amantiin tokko jaarraa haganaa keessa dhufe. Bara kana keessa argame yoo ta'e amantiin sun amantii sobaati. Guyyaa keessa hojjetame malee amantii dhala ilma namaa hundaati miti. Fakkeenyaaf amantii Yahudaa erga Nabiyallaahi Ciisaan, Nabiyallaahi Muusaan duniyarraa deeme booda uumame Nabiyallaahi Muusaa booda. Yahudaa wanni jedhamu Nabi Muusaa dura hin jiru. Warroonni Nabi Muusaa dura jiraataa turan ilmi namaa amantii kam hordofaa turan. Kanaafuu amantii Yahudaa egan jirre islaamummaadha yookiin amantiin hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa yoo fudhanne amantiin kiristaanaa erga Nabiyallaahi Ciisaan ol fuudhame akka Qur'aanni, hadiisni lafa kaa'utti. Yookiin akka warri kiristaanaa amananitti erga inni fannifame booda. Osoo Yesus Kiristoos yookiin Nabiyallaahi Ciisaan ardii tanan dhufin hin dhalatin dura kiristaanonni amantii kam hordofaa turan maqaa amantii sanii nuu kennuu danda'u. Kanaafuu amantiin bara tokko argame bara san dura amantii kamirra ture ilmi namaa jennee gaafanna.
كان أفو ديبين لما قفتا تكا أمنتي ما تنجري تكا كجيرو إسلام ما توكو قفتا أجتشون صدفا أمنتين توكو لغاتهوف رقان قدان إني صدفا دا أمنتي تشكون قبتا يبتا برقاقا دقاقا ببلأتا الدنيا رديمو قبا أمنتين كأنجرا ديمو أمنتي هردفتوني كيسا يا أديمن أمنتي ساينسي في تكنولوجي في جيجيرما دالوتا وجين سوچو هندن ديني أمنتي إلما نماتي متي أمنتين سن أقلي يوكين سمو يرو سن قفا قارومين يرو سني قفا أديمسا بيكمسا يرو سني قفا ردابتي أمتي تأولا رغانيسا وسو أمنتي الدنيا تأي إلمي نما هندي يودفي دالوني فدي وجيجيرما بري تكنولوجي ساينسي فدي جيجيرما يودفي أمنتي ساينسي في التكنولوجي والفداتو دالوتا كامو وجي والسيمو تأولا كان مو إسلام ما قفتو قبا أمنتين إسلاما تكنولوجي في ساينسي بؤوري تكنولوجي في ساينسي تويسا هون ما تدري ساقنتا براتي قرو أمنتي دالي توكو بري توكو نانون توكو بركنا وجنون ديم نوجين هنسوچو إجولي أماتيف بر أماتيف ديمو هندن دا وجئو نمني توكو أمنتي إسلاما بفكانان كيكو هن أرقامني يو أرقامس سبب جبان سامنتي راقبو يوكين بيكمسا قدتش بلآ قلانا جيتان قبني كاركاران قبني أمنتي كنا واللالو را إلال جسون رفيلا إني أفرفا أمنتين توكو لغاتا أولاف أمنتي دلنا ما هندي فرأتشو دندأو توقبا أمنتي نانو توكو قفت إرقامي تأولابو فكين يوفرني أمنتين كريستانا في يهودا مرتبطون ببني إسرائيل بني إسرائيل التررأ كتاب مجافة كاكو موفا فارا وكيسا يودو بفته رقاوان الدنيا كيسا جريو بفته سن هند درا قرآن نس نبي الله عيسى ويتدبتو يا بني إسرائيل جاء تكا يا أيها الناس يا إلمنا ما جرين بيكو فالله كان أمو أمنتين إسلاما يا أيها العرب كتابة كيسا نجرو قرآن كيسا يا قوسا كان كجرو نجرو يا أيها الناس يا إلمنا ما جتش جرو قفتي قرآن كيسا بكا ديك دمجرا إنما أمنتين إسلاما أمنتي الدنيا تهو رقان قدال لفجيرو توكو ويتا قرآن إيقلمو قرآن فوتو يتدبفتو جلق برتي سوران فاتحة تجرى سوران فاتحة جتش سين التين إيقلتو الحمد لله رب العالمين قالني كربي عالمهن دا تأفها أولو جدا عالمهن دا رب العالمين جنة رب العالمين عالمو تأمنوا أقروا مالي عالم تتبروا لجراتشو أكجروا رقابه داف أما أنت سأجائبه أمني مسلمة الحمد لله رب العالمين جتشجتتن آياتنا قيتي صلاتك يسيروا كل تربة الأكنا النسو ربين قرآن فديسك يسد رسول ربي لنا فكاهن صلى الله عليه وسلم نبي محمد رب قرآنك يسد ويتدبت وما أرسلناك إلا كافة للناس إلمنا ما دتشر جرغوتو أكاتي غرسيتوف معلومة الدنيا تنايسان رفان إفا بافتي بوري الدنيا اتئانتو عالم اتئانو آخراك جد مصنفة كقباء سنيف سيرقني بشيرا ونذيرا والروتا أججأ نتستي كنيني فلاتيف أكا قمت شيفتي بدأسني جرو قالني بريدو نساني قبوفتي إساني همتوف يا محمد ونذيرا ورّا أججنوتي ستي كنيني ديدي متى اتلابي الرب سيجبي برا دبر ميلان الرجتي إساني في مو إبدي وكين كتاتني أكا قباي أكا همتوف أرسلناك إلا كافة للناس إلمنا ما هم دافس إرقين رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثك يستي كل نبي شفت نبيوت أما دور دبرني وأفان أما تدبفني راجي ونجدم إرقمني دبرني أمة إساني وكين سبع إساني قفت إرقمي أنا قفتو على إلمنا ما تإرقمي للرسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث بلو كيست لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار أمنتين أنا ركاكبو دمي أن ربنا كني الدنيا تنتين وفيكون قهو داف جراتا ما بلغ الليل والنهار بكا إفافي دكنافي قيان وكين الكني قيان لك الدنيا تنر
أرضين ترجع نتنا هلكني قويا بكين جاهين جرا إنجرو بك هلكني قويان جه هوندا أمنتين كن جه مليه فجرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر منا ركين إجارة متى منا جوجالونيت إجارة متى ولا فاتي في أوكيوان هوريت اللونيت إجارة من الدنيا إجارة ولا من كان إجارة هرك قدام من الدنيا قرين وما لفاتين قرين وان بنيل دوت يمكن بنيل صوت هاتين إجارة من لمان كن التين إجارة جتشون منو تك ربهم ليس إلا أدخله الله الإسلام أمنتي إسلاما سينسو ملجر الرسول عربا جنة ستي كناف دورا درسو أبتين أمنتين إسلاما أمنتي عرباتي جن ديبي سندورا أمنتين تكو لغاتهوف قبطي وانقر قد أفران دبني كان والسمو قبالا أفران دبني مو قرماتا قد تشكا أمكانا إسلام ما قفتو إبرا إبا ديبي سي ولله الحمد قرأ ديبتي وديبينو تكفى ربين مالف نبي محمد بي عرب الرائرك مالف أوروبا أمريكا أفريكا إيشيا أستراليا الرائر قدبي قافي كان ديبي سندورة تكفى ربين وانفئ دلك موتي دا موتي موتوتا أجج إني دبرسي فئ إني فلنو إني فلتي آمنا وأطعنا فلن جنة كيبلو قفة الرجل فئ إساتي حكمة أقمة متى إسا إني بيكو قفة تكو ديبي وهنداتو إني لما فاس سببوتا إجتي مراسع علماء لدبة لفها كينيو تكفى جزيران عربا تسمني لفا إشي جدو غلا أرضيتي أكو اسم بيكتن بها جدو غلا يساكوني نبيوني هدون بها جدو غلا يساكي سائر جمان هنگا قرآن ندبته في حديثني رسول ربي سيهي ندبتت نبيين أوروبا كي سائر جامي يوكين مو نبيين أمريكا كي سائر جامي يوكين نبيين أستراليا يوكين أفريكا جرس أنو كي سائر جامي رجاك أبتما هنجرو كعلماء نجرين وانك الساجر أمورار رجاه هنك أبنتي تكو دبتو مالي سببني إجتين تكو نبيون هدون بائنا نبي محمد دريو مالف به جدو جلسات إرجمان تكفى بهني جدو جلسة لفا جيوغرافي جدو جل لفاتي فكينياف بيوتا الدنيا قرقودة أرضيوان أك إيشيا أفريكا أوروبا داف لفتي والكيتا تأن بي عرباتي فيوكين بهجي الدوغليسا كان بهجي الدوغليسا كان هاجا أما جارا وقا دبا أفر دبا شن وقا دبا أفر دبا شن يوكين جارا أفر شني أس إلمنا ما الدنيا كيسا فجأة أكا أمريكا بيوت الددا كيسا بتنا إمالي دلنا ما دوري الراك أبي هاجا جارا دبا جها جلتي وقا دبا جها ندرات جلتي إلمنا ما باينا كان جراتها تري بهجي الدوغليساتي بهجي الدوغليسا كيسا قروميني غرغدان أستي كريتا إيكالاكامي قرومينا فكينيا بهجي الدوغاليسا غرا دانغا أجي آنو يولا لفكينيا غريك قرومينا مصري قرومينا بابليوتا ورا بابل ورا إراق قرومينا ورا روم قرومينا ورا فارس يوكي ورا إيراني هرا جنون قروميني كن هندي سانيتو بهجي الدوغاليسا كيسات أرغمو كناف بكا قروميني باينان أرغمو كانتي موتتي تو أرغما قبيني تو أرغما ورانا تجرى والآن ما في نمني والبليسو في ربي واللالو في همنا وللرتي لعلتو تأرقم كان قوتو بكا تورين جرتي بشان قلقلون نقام وانت إيف إدو قرومين جرو إدو قبين جرو إدو وراني هدو منان اتقاق يفهمو جارة الدنيا دوري راقبي هقر اللي إدون كاك أجندان سياسة تكا الدنيا كان راجتين بيني بحق إدو غليساتي كناف ربين نبي الله نوح قرأ كنا نركي نبي الله نوح إراق الرا حاجة نانو تركي جلت ترى نبي الله نوح عليه السلام واستوت على الجودي دون النبي نوحي قاف بشان الدنيا كان فلتي قال رئيسين الرقبت أكا علماء لفكاهنتي تركيا له نبي الله إبراهيم إراق
Iraaqiin waan akka Shaam biyyoota naannoo san jiran bakki isaan itti dhalatan Iraaqiin tahee achirraa gara Falastiin gara biyyoota Shaam deemaa turan Nabiyallaahi Ibraahim haga naannoo Makkatal Mukarramaa. Nabiyallaahi Ayyuub Suuriyaa, Nabiyallaahi Iliyaas Lubnaan Hooraan jedhamuun beekamtu seenaa keessatti, Nabiyallaahi Yuunus Niinawaa kun ba'ala bakkitti argame nabiyyoonni kuwwan. Nabiyyiin akka Nabi Zakariyaa Falastiin, Nabi Iisaan Falastiin, Nabiyallaahi Daawud Suleymaan jarri kun Falastiin turan. Nabiyyoonni naannoo Masrii turan Nabiyallaahi Yuusuf alayhi salaam akka warri Kan'aaniyyoota moggaasutti Yuuzarsiif jedhuun, Nabiyallaahi Muusaa, Nabiyallaahi Haaruun obboleessa isaa guddichaa illachuu ilmaan Imraanii. Isaan sadan kun xiyyeeffannaa Rabbiin itti erge Masrii bakka irra Ijibti jennuun. Gara jaziiraa Arabaa naannoo Sucuud Arabiyaa fi Yemen Oomaan yoo fudhanne Nabiyallaahi Huud Ahqaaf Oomaanii fi Yemanii jidduutti lafa argamtu turan Nabiyallaahi Huud. Nabiyallaahi Saalix alayhi salaam bakka Thamuud jedhamu turan. Thamuud jechuun madiinaa Nabi Muhammad irraa baatee alayhi salaatu wassalaam wayita gara Shaam deemtu حجر صالح ديار صالح كجرم بكمت وتنحتون من الجبال بيوتا إدو سلد إرقمن. نبي محمد صلى الله عليه وسلم تأمر نبيوتا كان هندي بكسان إرقمن مكة المكرمة الرأى الدنيا إرقمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال لي بها نبيوتا مداده بها قد قال إسا إدو أجندا سياسة إدو كرومنا إدو لنا ما بائنا ولتئفو bakka gabaan addunyaa itti birbittee walirraa gurgurtu ta'e. Ilmi namaa ergaan baha giddu galeessaa jidduu naannoo Arabootni qubatanii fi warri Aramiyootaa qubatan, warri Seriniyaatoo qubatan, warri Baabiliyootaa qubatan, warri Masrii qubatan kun ergaan kamuu yoo iddoo kanatti argame dafee addunyaa keessa faca'uuf in gargaara. Sababa qaroomina walxaxaa jallina ilma namaatiif ta'e qabeenya argameefillee furmaata geessuudhaaf nabiyyoon asitti ergamuun ni gargaara. Risaalaan dafee addunyaa keessa bittinnaa'uudhaaf gahee guddaa taphata. Sababa kana iccitii ulamaan Islaamaa Rabbiin baha giddu galeessaa keessaa nabiyyoota ergeef jedhan. Alayhimus salaatu wassalaam hunda isaanii nagaaf rahmanni Rabbii irra haa jiraatu. Amantiin Islaamaa wanni namni hedduun beekuu qabu. Islaamummaan jaarraa 14 dura argamte jechuun seenaa jallisuu, seenaa faaluu fi amantii Islaamatti duuluu keessaa tokko. Manneen barnootaa biyya keenya keessa barsiifamanirraa qabee seenaawwan jallataan akka addunyaatti barreeffaman Islaamummaan dhufaansa Nabi Muhammadiin biyya Arabaa Makkatal Mukarramaa keessa dhalatte jedhan. Kuni seenaa jallisuu qofa osoo hin taane jibbaa amantii Islaamaa irraa qaban akeeka. Amantiin Islaamaa Nabi Muhammadiin dhalatte jechuun maal jechuudha? Achi dura amantii biraatti ture jechuudha. نبي عيسى كريستانا نبي عيسى مسلمة متي قرآن كيسا نبي عيسى مسلمته نبي إبراهيم مسلمته هو سماكم نبيون أتشدور دبرا هندي ساني 2% مراسي وتأملي نبيك نبي شعيب هودي صالح نموت مراسي وتأملي نبيوني كوان أمنتي إسلامات إرقما ما بين رسولي ونبي نبي في رسولان الدنيا كانت استمساسات تران أربامتي. أمنتين إسلاما نبي محمد الراجل كأبجتشون دو غنغورة سيناتي درما. نبي محمد إسلام متئفني شريعة هاروا سير التين بلما تهاروا ربين اتكن في دليل فمالي لا إله إلا الله نبي محمد دور أجرتي. ربي قبرمون هك أن قبرمون نبي محمد دور أجرتي. جنن جراتشو نبيوني هندو للبن. يبد جهنم نمدي ديف جراتشو نبيوت هندو للبي. ملائكون جراتشو ربي كتاب بوسو ويان قياما جراتشو هنديلين إيمانا في توحيدا للبا نبيوت نبي محمد دور دبرانيتي. كنافو نبي محمد سنسلاتا إرقمتوتا إسان دور دبران كيسان أصبح ملي سنقو لبي وفم ملي أمنتي إسلاما في دنجتشون دوغنغور سيناتي. قرو آخر أكو مريف دبني وإباها قدوك ليسا كيستي نبي محمد ربي صلى الله عليه وسلم بها قدوك ليسا كيستي بيا جزيرة عربا ما فلته تقفى أمني عربا
wanti addunyaarra adda isaan godhu dandeettii afaaniiti. Afaanota har'a addunyaarra jiru 7,500 ol jiru keessaa afaan haga afaan Arabii jechoota gahaa qabu hin jiru. Afaan Ingiliffaa jecha 600 yoo qabaate afaan Mandariin afaan Chaayinaan ittiin haasoftu biliyoonni 1.4 haga 5 ittiin haasawu jechuudha. Jecha 180 waan hin caalle qaba. Garuu amantiin afaan Arabaa jecha miliyoona 12,300 ol akka qabu ulamaa'ni qorannoo kanarratti gaggeessan ni mirkaneessu. Amantiin Islaamaa Arabni dandeettii isaan luga afaan tiksuu fi balaagaa waan jedhamu ittiin dhaadataa turan. Akka namni booksii walii bahu namni dandeettii qaamaa walitti agarsiisu Araba biratti dandeettii afaaniin haasahuu fi walaloo ogbarruu adda addaatiin beekamu manni Arabaa. Dandeettii afaan isaanii addunyaa keessatti afaan akka barbaadetti waan ibsuu barbaade san jechoota 1000 ibsuu danda'u afaan Arabaati. Kanaan Rabbiin Araba filate. Nabi Muhammadin achi ergu sallallahu alaihi wasallam. Isa lammaffaati. Ummanni Arabaa walakkaa ardii jiran akkuma reefsin jenne. Ulamaani warri ji'oogiraafiitii fi akkasuma warri astiroonoomii tokko walakkaan handhuurri ardiidhaa jaziiraa Arabaa keessatti naannoo Makkatal Mukarramaa ta'uu ni himan. Garuu qorannoon kun itti waliin galamne. Qorannoon saayintistoonni addunyaa itti walii galanii mirkaneessuu qabu. Garuu Dr. Kamaal ulamaa'ni warri Masrii gurguddaan hedduun isaanii waan kanarratti xiyyeeffannaa gaggeessan Dr. Abdul Haq kitaaba isaanii keessatti handhuurri ardii Makkatal Mukarramaa akka taate lafa kaa'u. Inumaa sa'aatiin addunyaan guutuun fayyadamuu qabdu sa'aatii Makkatal Mukarramaati jedhanii yeroo hedduu falmaa turan. Kanaafuu giddugalli bahaa keessatti walakkaan ardii akka amma jedhamuu fi qabatama jiruunillee biyya jaziiraa Arabaati jechuudha. Rasuulli Rabbi achiin ergamuun risaalaan akka dafee addunyaa guutuu wal gahuu gargaara. Inni sadaffaa ummanni Arabaa ummata qaroominaan beekamu miti. Qaroominni ummata Ruum bira ture, ummata Faaris bira ture, ummata Baabiliyoota bira ture, warra Masrii fi Giriikiin bira ture. Warroonni kunniin qaroominaan waan faalamaniif biyyi Arabaa ammoo fixraa uumama ilmi namaa uumamatti qabu qajeeluma sanitti kaluu jiran dhiheenya waan qabaniif islaamummaa dafanii qeebalu. Qeebaluu keessattis ummanni Arabaa waan isaan adda godhu qoomu ruuxal wa tujjaar ummata daldalaadha. Ummata addunyaa keessa godaanuun beekamu ummanni Arabaa. Wanni biyya Arabaatti argame dafee biyya Ruumii dhaqa, biyya Faaris dhaqa. Ummanni haga Arabaa godaanu akka addunyaatti hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam xumura nabiyyootaa ta'uudhaan biyya Arabaa keessaa ergamuun tokkoffaa ikhtiyaaru rabbil aalamiin filannoo Rabbiin guddichi ogummaa fi hikmaa ofii qabuun filate inni biroo sababoota kana. Amantiin Islaamaa aadaa Arabaatii gara xumura keenyaatti yoo deebine amantiin Islaamaa aadaa Arabaa wala libsuu ijaa takka ta'e wala yooman waahidan guyyaa tokko ta'e amantiin Islaamaa aadaa Arabaa ta'e beeku. Wanni tokko bakka tokko bahuudhaaf waan bakka sanii qofa jechuun hin sirrii miti loojikiidhaan. Fakkeenyaaf aduu fudhu. Aduun bakka takkaa baati. Garuu bakka hundaaf ifti. Aduu waan bahaa baateef aduun tawarra bahaati jechuun sirrii miti. Aduun baharra baatee dhiha deemti addunyaa guutuura naanna'a. Orbiitii mataa isiirra naannofti. Lafti ofirra naannofti akka Qura'aan illeen hadiisni illeen akkasuma qorannoon saayinsii illee lafa kaa'u. Aduun bakka takkaa bahuun aduun taganda isii bakka baatee saniiti jechuun sirrii miti. Bishaan lagni yaa'u fakkeenya Abbaay fudhu. Bishaan kun gara kiiloomeetirii 60 axwalu nahriin fil aalam layni mi'aawaan dhugamu. Ka jireenya ilma namaatiif ta'u addunyaa keessa deemuudhaan dheerinaan tokkoffarra jiru laga Abbaay. Abbaay fakkeenya Itoophiyaa keessaa laggeen shanirraa waliin makamee dhufe haa jennu. Kanaafuu bishaan Abbaay kan Itoophiyaa qofa jettee Suudaaniin hin dhiifne. Masriin dhiiftee hin dhiifne. Waggoota 60 dabran jalqaba duniyaa haga akhiru zaman dhugaa jirti irraa fayyadamaa jirti. Bishaan bakka irraa burqeessan qofaaf ka ganda saniiti jedhamee irraa fayyadamuun hin dhiifamu. Wanti kamuu bakka tokkoo dhufa garuu bakka hundaaf ifa. Hayyuun ganda tokkoo dhalata. Garuu biyya guutuuf dhalata. Gootni biyya tokkoo dhalata. Garuu biyya guutuuf waardiyyaa ta'a. Amantiin Islaamaa shari'aan Nabi Muhammad ittiin dhufan
مكة المكرمة يو أرقمت بي عرباتي كعرباتي يجون دقنقرة بكساني بهيف بكسان قفاف كنون لوجيكي كفار لما فا أمانتين إسلاما عادة عربا كان تهير رقان عربني أر الدنيا قباجرا داتان الدنيا كيف ستي عربني ولما قال لمين عربا جرم الدنيا رجلو مليون دب أفري راقا دب أفري في شنتماتي إلي من ما الدنيا رجلو بليون سديتي بليون سدي كيسا مسلمون بليون لما مسلمون بليون لما كيسا مليون دب أفري في شنتمني أمة عرباتي كان أفو ميقا قمنا بليون تكوفي ولا كان أمة عرباتي متجو فكينيا فكا جغرافي تاقونو الدنيا كيسا أرضين مسلموتا بائنا بادتشون تكو فرجرتو أرضي تمي إيشيا لا إيشيا كبا إيشيا كابا إيشيا